Viidiyoo TikTokii kan vaabaraawwatii goonee eessa akka jiru ni beektu? Hin beektan yoo ta'e na waliin turaa isin agarsiisa. Jalqabaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Egaa viidiyoo vaabaraawwatii jala kaane yookaan viidiyoo jaallanne tokko eessa akka jiru arguuf gara piroofaayiliidhaa adeemnu. Jalqabaa piroofaayilii keenya jala deemnaa jechuudha. Yeroo piroofaayilii keenya jala deemnetti iddoo kanatti mallattoo vaabaraawwatii jira. Isaan tuqxan. Yeroo isa tuqxan viidiyoo isin vaabaraawwatii jala gootan poostii kan jedhu kanarratti hin argattanii jechuudha. Viidiyoo isin achi vaabaraawwatii jala kaatan jechuudha. Egaa akka kanatti ol butuudhaan viidiyoo hunda sadaa isinitti mul'isa. Garuu ammoo viidiyoo vaabaraawwatii jala kaatan san fakkeenyaaf manatti gochuudhaaf kolfaa teknooloojii waan barbaadan jechuudha itti moggaasu jechuudha. Kolleekshin kan jedhamu jechuudha. Iddoo kanatti yeroo kolleekshin kan jettu tuqxan maal isinii fidaa create new collection kan jedhu kan jettu tuqxan isinii dhufa jechuudha. Iddoo kanatti asitti fakkeenyaaf neen bakka jedhutti viidiyoowwan kolfaaf ta'an bakka tokkotti, viidiyoowwan teknooloojiif ta'an bakka tokkotti, viidiyoon barnootaa ergasii ati maqaa erga moggaafattee booda jechuudha. Kolleekshin yookaan immoo fooldaraa san save kan jedhu kan tuqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isin save goone jettan asitti kolleekshin keessanii baasa jechuudha. Yeroo kolleekshinii kana tuqxan ammoo barreeffama kolleekshin jedhu kana yeroo tuqxan jechuudha. Kolleekshiniiwwan jiran isiniif baasa jechuudha. Kasii boodatti bifa kanaan damee gootanii galchuu dandeessan jechuudha. Chaanaalii keenya kanaaf ammoo haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanallee share godhuudhaan nama bira akka gahu godhaan jedha. Galatoomaa nagaan jiraadhaa.